والله نمتشا نفرسا جدا ممكن رقمتي قوتا ميديا تيك توك كناتي أجندا فعلا أبون دندا أجندا دينجدا فكالي دقريسا ماكي برليسي يدي إياولو أرقا دبيتو وميشا دوتو أكا ألو شانكورا يوكان قولموزي يوكان هنطوطة دوتي جنائزة ملي أولا لي تكا قدباسيتو ما أجندا كات Lugaarafi ajandaan dhaabbate geenrisaa deeggadda baakii balleessine jedhee asirraa raayyuu baakii qabannee tumanna jedhu jaartii namaa garam tareesi injiran amma girrisaa walitti deebi'ee wal lolaa jira jechuudha waliin nama rabsareen walitti dutaa jirti rabbi wayita garii jedhan gamaa gamanaa walitti buusee jidduu kana nama baasee maakii deem nagaa irraa jidduu kana baate amma girrisaa wal jammare deeggadda bareentumaa maal jettanii warra soddaa kiyyaa warra jimmarra duulaa turtan jechuudha amma mee dhufee bareentumaa san dhufee qabrii baasee adda sanaa qabu kaa jabaadha amma sirrii jirtan saroota jechuudha namni kaanaaf wali muddaa ila يعني زمان بشامرن ونور إلى رمرات ربين رنجيلا بر أكنت جتة أكنت إيد ما لا أقرب أرجو ده أرجو بعد مال قدا أرجيتين أنجت تسير بيبتون تون سانو زود إيري نجافة وما متبر dubartiin maal godhuun nagaa faddi baga ta'e baga gurraachate hojiinu gurraacha keessa jira baga gurraachate wallaahi baga gurraachate hojiinu gurraacha keessa jira amma takka duratti mana barantee tette adaa arsiin maqamuuf jajanii adaa arsiin waan jabaa qabdin jedhanii habibti guddatee marqin macheessu guddatee dhaafi marqin macheessu kenna homa jiru tuyyuu bakkuma jiru sanitti zariin isaa biqilaa jechuudha bakkuma jiru homa jiru santu hojjeta kama jiru santu hojjeta jechuudha kama jiru santu mee dubartii dhiira arsiitii heerumtee kaateetiini maaf itti heerume jettee sheenofte fidaame bar dubartii dhiira arsiitii heerumtee kaatee maafi heerume jettee sheenofte fida hin jirtu jechuudha bar yoo dhugaa walitti himne hin jirtu ollaa dhiirti arsii jirtu ollaa dhiirti arsii jirtu jechuudha yoo dhiirri biroo naannoo balbala san jala fuutee jiraatte sagalee dhiira arsii san laaltee bulti miti ciisaa miti jechuudha sagalee dhiira arsii san laaltee illee jedhu san laaltee bulti dubartiin dhiirti arsii san akkana hin jedhanii aadaa kan akkanaati habibti hojii isaa maal argite ati bifa isaa argite malee barnaa jabaa bar yaa Zeenaba yaa Khadija yaa Moomin yaa bintul Islaam maal argitan isin bifa argitan malee hojii argitaniirtanii isin ከጥራት ከብዛት ጥራት ይሻላል ዋን ጃም argitaniirtanii isin kanniifni bar kanniisa kuma tokko miliyoona tokko keessa bar tokkichatu dammeessa bar kanniifnummaanuu tokkichatu dammeessa soo gatii kana ta'eefi bifa argite malee ati hojii isaan argine jiru dhadhamteen argina bifti dhadhami ilaali dhadhama jaalalaa jedhe namni dhadhami ilaali erga dhadhamtee laaltee booda chuku booda kotto haasayi akkamitti osoo dhadhamin haasofte ergitee hagasuma haasile abibti maal goota waannaan hojiidha hisraanoo injii እንትን አይደለም ጉኑት ከላል ወከስ ወጥበየቲ ማሊ ከየት ኮበይ ሱራ ሃጫሉ ረካቴ ቀርቢ ሃጫሉን ሰነሰን ሰነያቲ ጃለተማ ሙጫየ ዳሰንዩ ጀል ረብ ሲሃጎድ አያን አባህ ያ አያን ሲኮመንዶ ጀብ ሲሃጎድ አያን መንጫፍቱ ለማ አያን ኢቱ ሁበናዳ አፈርሶ አርጊቴ አርጌ دي مجرجة قول بربلا قبة فنفات كرسي بتاتيتا رفشاد أبو كرسي كرسي من جنة النوتي هافرسون كوتا أرسل راخاسة كوتا كوتا تكينو لينجي تكشونا من الدقيقين الربع ساعة أنا مجاكم نما كمي ما كتوار رفسة شوداف كرسي بت كرسي بتاتين روح ما كرسي بتاتين متى فكرتي كنا كرتي كرسي بتاتيتا وقنا مرة سو في زي كرسي تابتابي سنتانب جلال بنام ما لانجي بيتا فايتين وانت نتلين الرابستان نجو ما ترفي لا إلا ورا ميديا تيك توك أنا والله لازم خانوا ما في نما الرابستان خنا
waan bakka ifin arganin jaabarsan haiboo jara keenya dhaggeeffadha ammallee waan isin himadhaan akka dooktarri itti nama arrabsee feemaseetti taanee feemasnee waa itti guranan hin ta'u wallaahi namni arrabaan si bare taanan arrabumaani tana sammuuti santi gatima ganaa akkas jettanii jedhan. isin numan jirtu sharmuunni galgala salamtee fiddu numan jirtu biyya kana keessa nuti bar dalagannee lan yemadaan qimamoch taanee dalaganneeti waan nu daleedu if duuba keenya tattaa'u jira nuti Israa'el mana madaam laffaanee bitannee achi kaayyannee gaafa biyya namaa isin biyya namaa qabeessitee eessee barsiifiin himaani habibti biyya namaa keessa akkatti jiraannu laal habibti ulaal siin garsiisa laal akkatti jiraannu nuti mana keenya laal akkatti jiraannu habibti laal biyya namaa keessa akkatti jiraannu bichaa laal warri kaayiroo dahaba yamadaam qimamoch warri kaayiroo tashawaaliyaa no hin dalagu no never dhalaan na hinaafti dhalaan maaree nattaati dullatti yaasee miliktara tajatu nalaalimee anaafeet hamii dulla maaree ka arsii quba tokkotti dheeysa yaa Oromoo wallaahi gadda guddoo keessan jira an duraan akka Oromoo kutaa kudha tokkotti arsii meeshaa bareedduu qaba jedhanii way arramaan dana meeshaa fokkottuu gurraatti cibiluu coggabbi meeshaa maa fakkaattu tana bismillah wayyoo idan namni akkuma fuula fokkottutti meeshaa fokkota wallahi meeshaa akkasii takka hayaata keessa rabbi wallahi gadda guddaa keessan jira wallahi gadda takka hayaata keessatti akkas tirrifanne wallahi laazim alla meeshaa warra jimmaa qaba meeshaa bareedduu warra jimmaa qaba wallahi laazim thank you very much yaa warra jimmaa wallahi meeshaa warra jimmaa tadhiiraan hin babbareedaatti tagabbaa jiruutuun wallahi laazim ni salaatanime bishaan salaataa nama bireecha ja'an bishaan salaataa nama bireechaa salluufa wallahi warri jimmaa qonni salaataa meeshaan isaanii babbareedduu wallahi wallahi meeshaan ijoollee jimmaa ni bareeddi wallahi Allah ijoollee warra jimmaa gurru akka gurru nuggoote wallahi warra jimmaa malee neeru meeshaan isaanii babbareeddi wallahi laazim meeshaa warra jimmaa nam sadiin harka tagabbaati hundisi maashaallah tabarakallah tana wallahi meeshaa warra jimmaa ta'uu suuraa raaqasanii gidaara irra dhaatan wallahi da azim Ruflee jiru waa takka dhuftu afuuftu asirruma bar nama xiyyiitii matatti dhayaa maalitti dhayaa jedhaa tureemi nama xiyyiitii gaara baasaa itti dhayaa jedhe wanta ka wanni dhufu hin jiru jechuudha xiyyiitiin na dhaamee hin jiru hafarsaan nama sodaatee baduus hin jiru si galee afaan hin banin habiibi Itoophiyaa yoo barbaadde tikeettii muradhee deebuu danda'an wallahi Itoophiyaa afaan itti bantu tana si caala arkin dhufu wanni takka wanni dhufu illee hin jiru waa takka dhuftu afuuftu asirruma. Sabni jaayikasii kana agartanii an argasii kanuma keessan qabitti gurraachin si ala dhugara keenyas gurraachaadha. Kolaan dadduudhaa isinima biratti taa'abta. Wallahi dhugara ay amma kana booda jechuudha angara kun dhiifama naa godha yoon akka tasaa jara daabboon keessan bakkee yoo baate yoon jedheeraa hin jenne garuu yoon jedheeraa dhiifama naa godha anzilaa yuusin arrabsin. Iyyisiise namni meeqa mesenjarii kanaan nan bilbilee jennaan arsiin fakkaatu quumxaa garaa jalaa qabu ta'uun oolu jedhee waakkadhe. Dhugaa kiyyaami ani shakkee wanni gurraattiin jabanaa fakkaattu sun abadan du'ee bada malee yoo meebii kasala wayii kashiishaa irraa harkisee wayii ta'e malee jedhe. Rabbina haadhiisu garuu yoo kasala wayii kashiishaa irraa harkise wayii ta'e malee ammallee yoo abbaan irraa du'e wayii taate malee abadan wanni sun arsiin fakkaattu arsii keessa jiraachuudhaaf illee teettu jedhe. Kuulleen addana bilbiltee na gaafatti. Kun addana bilbilee na gaafatti arsii keessa hin jiru wanni akkasii jedhee waakkadhe. Abadan ammallee jiraachuuf hin taa'u. Rabbi si komandoo keessan fidi waan akkasii.
يوم كجرو لي ربي هبلس آمين جدا يوم كجرو لي ربي وانا كسنا هبلس هم بدا إن شاء الله دعائي قد أجبت إنجرت أن تكا ربي ننقرسين قوسا ما فوق ولا ما فوق ربي ننقرسين إنجرت آمين جدا شمادا لكنت آمين جدا جبت أما أسمان جدا أما لفتي يا سلا لفتي ولد قوي شمرنا ما رجعت أنا مال تكتر خشية زي أما لفتي يا سلا لفتي ولد لفتي أرسيكما دي بس دي مليون حاجة مليون في التفوت أنا شمرنا أرسي يردون أرجع سرعة أقوى أجنها جنتلا اللي نشغلنا سرعة وأقوى سفتي ممدوخنا تأمو تورجعت نمو هقوى أجانت إفيف ديمتي دا دا خودي بتلين جنا مرت هاي قوتي نت أنت يوسي أويت قلت كبت أنت سويا أجوتو إيش تكالا برسين والله ما كانوا بلسته والله لازم نوتي دور لا وني بريدو يو إيرتي دلا جبرتو بريدو أوكو جالت نستكاوني جا ما الأمة تمتك هوندا مكاناسي وريد أبتك يا كمان أرجعني اللي أعرف كنا أبتك يا جوني أجانا أما ميكوش كاي أبتك كسينا غرسيس أرسيسي وانا كنا سيني أرسيسة ترى guys أيوة أما نموت تنتفكات الله والجنة ركبت أيوة وريا كمان أبتك ينرجين كنو أسرار البوري ما kursi nanya jam deot kursi nanya jam deot tebo uang kursi nanya jam deot fin kamu so kenapa Tii dhugaa qalaasaa aramni asiirra keessa dhiiga keessaa funaannata as keessa teettee waa arrabsitee jechuudha amma wanni kanaatu jechuudha. Arrabsoo wanni kanaatu waa arrabsituun ganda namaatiif goota namaa arrabsituun musaafirri karaa deemu aarsaa kaffalaa jira jechuudha. An akka firoomsatti bar nama keenya qabanii tuman kana nadhagaamuu dhabeeti miti bar nadhagaamaa bar tuffadheetiin dhiisee jechuudha waamumaan godhu dhabee maaliif yoo jette amma ijoollee walloo kanaaf fudhadha. Nama jabaa isin qabdan jiru bar ijoollee waggaa 15 irraa waggaa 20 daa'imman hoolotaaf re'oota keessaa guurtee fiddee hin qaanamne nama qaaneessiteetti jettee Hacaaluun jedhee Hacaaluun tumtee walloon goota maaliiti jedhi jettiin sigale silaa nama arsii guddaa tokko jechuudha nama dhibbaanillee qabdee fidde asii miti asii murtaa akka mucaan sun jedhe ijoolleen xixiqqoon jettu kana hin jedhu jechuudha maaliif ijoollee xixiqqoon xiblu sagiiri warabbuka shatte jedha aramni namni ijoollee xixiqqoo yoo tumannarraa kaasee in sodaatti jechuudha ulee tokko kana jechuudha wanni tun ammoo wanni na arrabsite jaljeettiin tun jechuudha ati ganaa mana kiyya dhufte salaamallee naan hin jedhin anaa fi ati islaamaaf kiristaan jechuudha qacoo qarcoo jechuudha awwaalamtuu abaaramtu adeemte gurbaa hafarsa namni jimmatti bu'e nama dhagaatti bu'e dhugaa rabbii adeemte harargeetu arrabsitu osoo walloo arrabsitu osoo shawaa arrabsitu osoo kutaa oromiyaa 11 fayyaa arrabsitu Allahu ta'alaan soqolee waaqayyoon uffata sii irraa baasee qaama sii gadi baasee uummata agarsiise namichatti dhugaa rabbii hafarsa baga nyaatamte dhugaa rabbii namni daangaa darbee namatti darbe akkuma kana salphata baga rabbii salphise dhugaa rabbii meeshaan keellee isa silaa waatti uffatanii dhuskanu dhugaa rabbii wama alaa ula wahimmoo wama xiqqoo wayii sa dhugaa rabbii lafa kaa'ee dhugaa rabbii baadhatteen deemini kana qabeenyettee sa dhugaa yeroo akkanatti irra keessa laalan leenca fakkaataa Harargeen garuu dhugaa irraa siin kaatu wallagi qabsoo irraan kaatu bun jimmi immoo bunna irraa siin kaatu Ifaanii fasitti ma uummata dhugaa rakkaase dokta akka arsiititti aangoo sadii qaba. Diinnis beekuu qabu diinnis na dhagaye diinnis firris ka beekuu qabu akka arsiititti aangoo sadii qaba. Aangoo sadii tokkoffaa dubbi himaa uummata sikkoo mandoo ka miidiyaa kanarraati dubbi himaa beektaa akka hangaafan Harargee bakka bu'ee 4 kiiloo dubbi himaa argiteemi dubbi himaa uummata sikkoo mandoo ka miidiyaa kanarra jiru rakkoof bal'oo isaanii ka himuu jechuudha. Lammata akka arsiis dabalatee Harargee dabalatee Oromoo Islaamaa guutuu. Ati maali akka ziizoon kiyar bashirra dhayame na raggata olta Facebook irratti haati harki haadha faate biduumni filtarii akkas giratte
harki kiyya akkasuma jira biduun filtarii. Soyin nante fidee Facebook irra posti godhe tokko osoo argitanii bar biratti bishaan hin dhugan. Harka haadha faate biduun filtarii. Maashaallah samoona kana bayyana ta'e indoomii dhiifte. Taap godhaa guys. Yaa jamaa maaltu ta'e ani sirkiina bilbilame. Abduu seedhaan indoomii dhiifte jedhaanii jira bayyanatte samoona kana. Innaate nuti namoonni gurguddaa waan badaa dubbannee naan akka nu abaaran hin barbaannu dhiisi. Nu xuxxuyite akka nuti abaaramnu nun godhin. Namoota gurguddaa kabajuu jalqabneerra. Ta'e kifuu attaan naagriin. Maki si dhiisa moo deebisa hin deebisaaf?